qabsoon dhaagodheen bilisoomee jira namni biraa bilisummaa nu kennu hin jiru. Oduu teenya jalqabaatiin Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa godina Qeellam Wallaggaatti imalan. Waggootaaf rakkoo nageenyaa keessummeessaa kan turte Qeellamni hooggantoota olaanoo mootummaa keessummeessuu jalqabdeetti. Pirezidaantichi achitti argamuun haasawa godhaniiru. Gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduutti aanuun godina Harargee Bahaa aanaa Baabbileetti hordoftoonni amantii waaqeffannaa 79 bakka tokkotti hidhaman. Hordoftoonni amantii waaqeffannaa 79 maaliif hidhamanii dhimma kanaaf gama mootummaatii maaltu jedhame gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBO zoonii Kibbaa godina Booranaa keessatti raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhateen loltoota raayyaa ittisa biyyaa hedduu ta'an du'aaf madoon adabuu hime. WBO zoonii Kibbaa qofa osoo hin taane bakkoota sadiitti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii jajjabaa fudhachuu beeksiseera. Gabaasa bal'aa qindeessineeti jirra. Akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kana qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka dhaqqabuuf ammoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin godina Harargee Bahaa aanaa Baabbileetti hordoftoonni amantii waaqeffannaa 79 bakka tokkotti hidhamuun dhaga'ame. Hordoftoonni amantii waaqeffannaa 79 jimmata darbee jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 14 2016 magaalaa Baabbilee keessatti hidhamuu dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa komateera. Gaggeessaa kutaa odeeffannoo fi qunnamtii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kan ta'an obbo Lammii Ba'ii Guutamaa BBC Afaan Oromootti akka himanitti hordoftoonni amantichaa kunneen halkan to'atamanii jedhan. Qaamoleen nageenyaa kan aanaa Baabbileetii fi magaalaa Baabbilee halkan naannoo sa'aatii 4tti itti seenuu himanii namoota kaan gara kaampii waraanaatti geessanii namoota hafan ammoo garuma buufata araddaatti geessanii hidhanii jedhan. Hordoftoonni amantichaa kunneen sochii fi hojiilee amantichaa ilaalchisuun walga'ii kurmaanaa yookaan ammoo ji'a 3 adeemsisaa osoo jiranii to'atamuus dubbatan. Gaafa sana mana maree kurmaanaa kana irra kan turan waaqeffattoonni 79 akka ta'an kan himan namni kun warra galmasanii kan ta'an namoota 54 gara kaampiitti geessanii gaggeessitoota, barsiisotaa fi hooggantoota nama 25 ta'an araddaatti hidhanii jedhan. Namoota 79 kunneen dabalataan namoonni biroo kan namoota hidhaman gaafachuuf deemanillee hidhamuu isaanii itti dabaluunis dubbatan. Maaliif akka hidhan qaamolee bulchiinsa aanaa gaafannee jirra kan jedhan obbo Lammiin waajjira poolisiis gaafannee jirra jedhaniiru. Qaamoleen sadarkaan jiranis gaafatamaa jiru. Dhiibbaa amantiitu jira, jibbiinsa amantii kanaatu jira, roorrootu jira. Maaliif akka kana godhanis nuuf hin gallee jechuun komatan. Dhimma kanarratti BBCf deebii kan laatan kantiibaa magaalaa Baabbilee obbo Ahmad Najjaash Abdurrahmaan nuti namoota seeraan ala iddoo tokkotti walitti qabamanii argine to'annee jedhan. Beekamtiis nu biraa hin qaban kan jedhan kantiibaa magaalaa tanaa hayyama keenyaan alatti waltajjii gaggeessaa turanii jedhaniiru. Sana malee namni amantaa nuti to'annee hin jiru jechuun himan. Kana malees dhimma amantaatiif walitti qabamanii to'ataman wanti jedhu olola sobaati kan jedhe kantiibichi namoota yakkaan shakkan to'achuu ibsan. Shakkiin biraallee jira, wanti argamees jira kan jedhan kantiibichi wanta argame jedhan dubbachuurraa garuu of qusataniiru. Gama biraatiin kanneen to'ataman keessaa hooggantoonni amantichaa giddugala bahaa akka jiran kan himan obbo Lammiin wanti addatti waaqeffattoonni kana godhan jedhamu hin jiruus jedhaniiru. Shira garagaraa xaxuudhaan siyaasa fakkeessuudhaaf daba adda addaa godhanii amantii kana gara mootummaatiinis walitti buusuudhaaf namoota yaadantu ture jechuun dubbata obbo Lammiin. Itti dabaluunis nuti namni maaliif shakkama hin jennu garuu namoota amantii isaaniirra jiran namoota galma isaaniitti sagantaa isaaniitirraa qaban kana gara kaampiitti geessuun baay'ee nu yaaddeessee jechuun dubbatan. Hordoftoonni amantii waaqeffannaa galma magaalaa Baabbilee keessatti argamu kanatti waaqeffachuu erga eegalanii waggoota 3 ol lakkoofsisuu gaggeessaan kutaa odeeffannoo fi qunnamtii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa
obbo Lammii Ba'ii himan. Manni akka galmaatti itti fayyadamaa jiranis kan hordoftoonni amantichaa namoota dhuunfaarraa kireeffatan ta'uu dubbatan. Haa ta'u malee kantiibaa magaalaa Baabbilee yaada kanaa walii hin galan. Hordoftoonni amantichaa magaalaa Baabbilee keessa sochii taasisaa turuu isaanii quba akka hin qabnes dubbatan. Manni namoonni jedhaman keessatti to'atamanis mana nama dhuunfaatiif kireeffame malee dhaabbata amantaatiif kan kireeffame akka hin taane dubbata kantiibaan magaalaa Baabbilee. Mana amantaatiif kan kireeffame miti nama dhuunfaatiif kireeffame jedhu kantiibichi. Manicha nama lamaatu adda addaan kireeffatee jira kan jedhe kantiibaan magaalaa Baabbilee kutaa lama nama lamaatu kireeffatee jira jechuun obbo Ahmad Najjaash itti dabaluun dubbatan. Sochii godina Harargee Ba'aa keessatti taasisaniin hordoftoonni amantii waaqeffannaa dhiibbaan irra qaqqabaa jiraachuu kan komatan ammoo gama biraatiin obbo Lammii Ba'iiti. Dhiibbaan ni jira gaggeessitoota amantaa Islaamaatii jedhan tokko tokko jibbiinsa hamaa oofuu yeroo hoggansi mootummaatis harka itti naqatee chillaa jedhuutu ture jechuun gaggeessitoota amantaa Islaamaa komatu obbo Lammii Ba'ii. Haa ta'u malee faallaa kanaa haala heera biyyattii irra hin jirreen gaggeessitoota amantii waaqeffannaa dabalatee hordoftoonni amantii waaqeffannaa yeroo amantaa namaa arrabsan Oromiyaa keessatti bal'inaan dhagahamaa tureeti jira. Keessumaa warri ijaaramee fi nuti amantii waaqeffannaati ofiin jedhan ergamaa Rabbii xiqqeessuu fi arrabsuun bal'inaan komatamu. Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa garuu kana yoo komatu bal'inaan hin mul'atu. Oduu biraatiin Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa guyyaa har'aa godina Qeellam Wallaggaa oolan. Waggootaaf rakkoo nageenyaa keessummeessaa kan turte godinni Qeellam Wallaggaa hooggantoota olaanoo mootummaa simachuu irratti argamti. Guyyaa har'aa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Qeellam Wallaggaatti imaluun biqiltuu barana dhaabamu parsantii 10 biqiltuu muduraa gosa adda addaa nyaataaf ooluudha jechuun dubbatan. Pirezidaantichi kana kan dubbatan godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laloo Qileetti sagantaa ashaaraa magariisaa bara 2016 wayita jalqabsiisanitti ture. Pirezidaantichi itti dabaluun haasawa Qeellamitti godhaniin Qeellamni Wallaggaa waggootaaf rakkoo keessa turuu kaasanii rakkoo kana keessa akka baatuuf hawaasni fi hooggantoonni mootummaa gahee olaanaa taphataniif galateeffatan. Itti dabaluunis haasawa godheen ammatti Oromoon bilisoomeera kan jedhan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa ummanni keenya amma booda bilisummaa nama irraa eeggatu hin qabu jechuun sagantaa jalqabsiisa ashaaraa magariisaa kanarratti dubbatan. Ummanni keenya qabsoo hadhaa godheen bilisoomee jira. Namni biraa bilisummaa nu kennu hin jiru. Namni biraa jijjiirama biraa nuuf fidu hin jiru. Qabsoon ammaan booda jiru qabsoo dafqaa, qabsoo sammuu, qabsoo sirna ijaarrachuu, qabsoo dhaloota, qabsoo taanuuf qopheessuu, qabsoo addunyaa faana dorgomuuti. Gama kaaniin nuti akka mootummaatti carraa argametti fayyadamnee jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruuf ni hojjannaa jechuunis dubbatan. Pirezidaantiin kun Qeellam dhaqee erga deebi'ee booda miidiyaa hawaasaa isaatiin ergaa dabarseen mootummaan jijjiiramaa bara 2011 irraa eegalee rakkoo jijjiiramaa fi faalama qilleensaatiin wal qabatee uumamuu malu qolachuuf akkasumas ammoo dhiqama biyyattii fi lolaa hir'isuuf sochii ashaaraa magariisaatiif xiyyeeffannoo olaanaa kennee itti fufiinsaan hojjechuu irratti argamaa jedhan. Kanaanis naannoon Oromiyaa sochii adda duree taasisaa jiraachuu barreessaniiru. Waggootaaf rakkoo nageenyaa keessummeessaa kan turte godinni Qeellam Wallaggaa tibba kana hojiilee adda addaa hooggantoonni mootummaa achitti yoo jalqabsiisan ni mul'ata. Oduu biraatiin Waraanni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii kibbaa raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii ilaalee isaa fudhateen loltoota raayyaa ittisa biyyaa lakkoofsaan hedduu ta'an du'aaf madoon adabuu isaa hime. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii kibbaa godina Booranaa aanaa Areeroo iddoo addaa Daawwaa Riqichaa jedhamutti Cibraan Madda Albuudaatii fi Cibraan Mataa Gafarsaa waliin ta'uun raayyaa ittisa biyyaa kan Gaamoo Xor jedhamu irratti tarkaanfii arra waxabajjii 27 2024 ganama sa'aatii 12 irraa kaasee fudhateen loltoota raayyaa ittisa biyyaa hedduu ta'an du'aaf madoon adabuu Waboon himeera. Waboon tarkaanfiin inni fudhate kun bobbaa irbuu shinnigaatiin ta'uu itti dabaluun ibsee tarkaanfii kanaan ammoo konkolaataa raayyaa ittisa biyyaa Ayisuuzii 5 kan dhufee fi paatroolii 3
kan waboo haleeluuf dhufe guutummaatti daaraa taasisuun of duuba deebisuu waboon ibseeti jira. Waboon tarkaanfii fudhate kana loltoota raayyaa ittisa biyyaa lakkoofsaan meeqa akka ajjeese garuu arra hin beeksifne. Haaluma wal fakkaatuun duuluma irbuu shinnigaa gaggeessaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo godina Arsii Bahaa aanaa Asakoo keessatti loltoota raayyaa ittisa biyyaa hedduu ta'an du'aaf madoon adabuu isaa himeeti jira. Kanaanis halkan edaa waxabajjii 26/2024 sa'aatii 5 irraa eegalee haga sa'aatii 6tti humna raayyaa ittisa biyyaa achi qubatee jiru mooraatti itti seenuun waraanni bilisummaa Oromoo yoo xiqqaate loltoota raayyaa ittisa biyyaa 5 ajjeesuun 8 akka madeesse ibseeti jira. Wal waraansi kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti waboo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufeera. Wal waraansi kunis erga caamsaa 28 bara 2024 waboon duula waraanaa irbuu shinnigaa jalqabee as kan ammaatedha. Oduu xumuraatiin Itoophiyaa fi Suudaan kibbaa daandii kiiloomeetira 220 biyyoota lamaa wal qunnamsiisu ijaaruufi jedhame. Manni maree Suudaan kibbaa daandii kiiloomeetira 220 Suudaan kibbaatii fi Itoophiyaa wal qunnamsiisu ijaaruuf waliigaltee irra gaame raggaasisu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibseeti jira. Caamsaa 2023 keessa Itoophiyaa fi Suudaan kibbaa daandii biyyoota lamaa wal qunnamsiisu ijaaruuf mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Ijaarsa daandii kanaatiifis biyyoonni lamaan waliigaltee faayinaansii doolaara miiliyoona 738 mallatteessanii akka jiran eerameera. Haaluma kanaan manni maree ce'umsa biyyaalessaa kan Suudaan kibbaa waliigaltee faayinaansii daandii Itoophiyaatii fi Suudaan kibbaa wal qunnamsiisu ijaaruuf mallattaa'ee arra raggaasisuu isaatu ifoome. Piroojeektiin kun tumsaa fi walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Suudaan kibbaa gidduu jiru kan agarsiisu ta'uu kan eere ministeerri dhimma alaa dabalataan walta'iinsa biyyoota lamaan gara sadarkaa olaanaatti ceesisuu fi walitti dhufeenya diinagdee biyyoota lamaan cimsuuf kan kaayyeeffatedha jedhe. Waliigaltichi mana marichaatiin erga raggaasifamee booda pirezidaanti Saalvaa Kiiriin akka irratti mallatteessaniif dhiyaateeti jira.